Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii sonaartiiti. Qophii sonaartii keenya guyyaa irraatiin sirboota mimmiidhagoo sirboota lamaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira kan irratti waliin ilaallu. Sirboota kana kan hin filadhee fi sirboota Oromoo kutaalee 11 adda ta'anii tun taane yeroo qabaanne sirboota hunduma isaanii dhiyeessinee turratti waliin ilaalle namatti tola. Garuu sirboota kana keessatti wantoota hubadhee fi wantoota xiinxalee ilaalee isin biraan ga'uudhaaf sirboota lamadha kan hin qindeeffadhee. Sirboonni an qindeeffadhe kun lamaanii sirba Dinqisaa Dabalaa Caaltuu kan jedhuu fi akkasumallee sirba Yaambaa Guudarreeshee kan jedhu kan sirba Gojoo Xilahuunidha kan qindeeffadhe. Sirboota kanadha kan waliin ilaallu. Sirboon keessumatti sirbi Dinqisaa Dabalaa kuni Caaltuu kan jedhu kuni sirba jaalalaa ta'ee keessa darbee sirba seenaa Oromoo fi akkasumallee seenaa gootittii maaramee harkaa kan lafti maccaa biqilcheedha kan inni nutti himu. Mee sirba san daawwannee walitti deebina. Aboo namatti tola dhugaa muuziqaan sana. Jalqabuma isaa gaafa jalqabu sirbichi kilaasikaalii isaa namatti tola baay'ee. Sirbicha daawwannee walitti deebinee jirra. Sirba kana keessatti akkuma argaa jirtanii gaafa sirba sana muuziqaan isaa sun gaafa taphatu Ancooteen jira, Qoccoon jira, Bunni jira. Kun hundumtuu aadaa Wallaggaa keessatti nyaati beekamaan gaafa masqala Oromoo kan nyaatamu nyaata Ancooteedha jechuudha. Sirba kana keessatti Dinqisaa Dabalaa nyaata aadaa Wallaggaadha kan inni beeksisaa jiru. Akkasumallee bunni jira. Kan biraan illee maal jedha isinitti fakkaata sirbicha keessatti jechaadha. Waa'ee baqqoota ajjeesaa abbaan kee dhaabbata faachaa kan jedhu an akka nu hubadhetti amma dur Oromoon gaafa mammaaku mana baqqoo jirtii baqqoo godoo jirtii jechuun namni hoggaa ajjeesaa deemu baqqoodha kan inni dhaqee ajjeesu jechaadha. Kanaafiyyuu abbaan kee cimaadha, abbaan kee jagnaadha kan inni akkasii jedhaa jira. Isinillee akka hubattanitti immoo koomentii jala nu kaa'uu dandeessu yaada keessanii. Dinqisaa Dabalaa keessatti kan inni maaramee harkaa gootittii jedheeti kan inni faarsaa jiru. Egaa maarameen harkaa eenyudha? Maarameen harkaa eessa dhalatte? Maarameen harkaa jalqaba gaafan sirbicha keessaan jalqaba wanta inni maqaa jaalala masoo namaaf moggaasa sirbuu hin se'e. Garuu maarameen harkaa gootittii lafti maccaa kan biqilcheedha. Maarameen harkaa bara 1950 keessa godina Wallagga Baanaa Gobboo Sayyoo Ganda Qeejjoo jedhamutti kan isheen dhalatte. Obbolaa shanidhallee kan isheen qabdu. Egaa maarameen barsiiftuu, qabsooftuu fi weellistuudha. Keessumatti immoo kitaaba isheen yeroo jalqabaatii fi kitaaba isheen maxxansite Gundoo Booree dhiiratu fudhata jechuudhaan kan isheen barreessite. Gundoo Booree jechuun mata duree mataasaa danda'edha. Aadaa sirna fuudhaa fi heerumaa aadaa Wallagga keessatti Gundoo Booree dhiiradha kan fudhatu. Sanallee yeroo jalqabaatii fi dhiira onnachiiste Gundoo Booree san kan dhiirri akka fudhatu kitaaba ishee keessatti kan maxxansite maaramee harkaa. Keessumaa immoo weelluu ishee keessatti jechaadha. Maarameen harkaa kan na uume rabbii kootii dubartummaan saala kootii kun nan balleessu ree kootii kaayyoon koo mirgeenyummaatii jechuunidha kan isheen dubartoota onnachiistee bara sana keessa akka dubartoonni gara qabsootti yookiin immoo miseensa waraana bilisummaa Oromootti illee akka dabalamanii fi tumsa ciccimaadha kan isheen gochaa turte. Maarameen harkaa gootittii maccaa lafa maccaa irratti dhalattee guddatte. Sanumaan illee dargaggootaa fi qeerroo Oromoof dubartoota illee onnachiistee cimsitee akka isaan qabsaanidha. Dinqisaan illee sirba isaa keessatti tufeen irraa bu'u wanta dubbatte galmaan hin gaamalee jechuutti jira. Galatoomi. Egaa sirba kana keessatti wantoota hedduu barannee jirra. Keessumatti aadaa Wallaggaa, aadaa nyaata Wallaggaa. Fakkeenyaaf amma qoccoon jira siniin jedheera jalqaba. Qoccoon warri Wallagga lixa akka gaariitti qoccoo beektu. Qoccoon maal akka ta'e naannoleen Oromiyaa biraan beekanii keessumaa godina Wallagga lixaa gaditti kan argamtan qoccoon beektu. Qoccoon nyaata aadaa miti garuu nyaata baratamaa godina Wallagga lixaa keessatti kan beekame yeroo tursiituu galgala buna danfifachuudhaan qoccoo nyaachuudhaan Dinqisaan illee qoccoo gara miidiyaatti fidee nu beeksisee jira. Galatoomi.
Kan daawwattoota keenya sirba kan jalqabaa Dinqisaa Dabalaa waliin ilaalee jirra. Sirbaan guyyaarraa qopheeffadhe kan lammaffaa Yaambaa kan jedhu sirba yeroo dhiyootti kaba'e sirba Gajoo Xilahuun akkuma beekamu sirbi Gajoo Xilahuun kun yeroo jalqabaadhaaf sirballee kan inni hojjete jedhee yaada yoon dogoggoruudhaa baadhee koomentii jalatti na sirreessa. Gamee sirba kana daawwannee walitti deebinara. Otuu gara sirbichaatti dabarree sirbicha naggeeffatanii muuziqaamti sagaafachi jalqabu shubbisi nama godha. Sirba aadaa Wallaggaa akka gaariitti aadaa shubbisa isaati baay'ee namatti toluu fi akkasumallee bakki waraabbiin isaa akkaataan kiliippiin isaatti waraabame keessumaa ammoo wanti sirboota jiran irraati adda godhu taayitiliin jalatti yeroo inni hojjechaa inni dubbatullee Ingiliffaanidha kan inni tiraansleet ta'ee barreeffamee jiru. Waa sirba baay'ee bareedaa namatti tola. Sirbooti Habashaa baay'ee babbareedu baay'ee namatti tolu sirbi Oromoo akkasitti miira namaa gara shubbisa aadaa ofii mul'isuutti illee akkasuma nama kakaasu hin turre amma baay'ee sirba bareedaadha. Yaa mucaa laga gamaan dhuftu siin jedhanii maqaa faasirra tuulanii aramaan guddattu jedhanii aramaa sirra tuulanii ka jedhu amma duri hoggaa midhaan faaramanii jechuudha. Midhaanni kun hin guddatu gatiin qabu yoo jedhan aramaa cabsanii aramaarra bubuusu jechaadha. Maaliif aramaan gaafa irra bu'u tortora. Waaw sagalichi akka inni itti bareedu keessumatti sirba kana moodelii taateellee taphachaa jirti akkasumallee sirba kana jalaa qabdeetti kan isheen jechaa jirtu sagalichi boonjiru biftiin talaallee baay'ee bareeda akkasumallee immoo sagaleen ishee baay'ee bareeda. As keessaallee shubbistoonni dana keessa jiran akka gaariitti aadaa Wallaggaadha kan isaan taphatan.